ماشي مثل هذا يسجل واتكلم دايش الحمد لله جنب كنا بس الكريس ادرا كنا بس باتي ميقات بيت اسين ديك بشانو واخن تولي ابشر ابشر اي ستة ابشر هو باقي شو ديم نقاطين يا خنا ديك بشانو وات ديك تنساني اما اللي تبتين كيسن نموري ناقص كليه خاي ايه كسر روي هركا ولي دير دال اكسر كي ميلان كبا Miila tokko qabaa tokko harka qaba. ميلا كبي ديرا كبي Ulee isaa san fitii fi firdoosa. Booda achi keessatti haa qabatu. Silaa nama qabaatee asitti oofanii bishaan kana keessa naqxani. Bismillah. أشيرها على أشيرها أما جري ما أستي راشنا في خانة نيوس كوكا بدو يبا والله بشانو سين سخفل سين جندا ورا جندا خفلتي كان كفل أو خفلت مثلا هيك سر رادي سوي جيزي نمر سين نجاني خاني سين نسي خان أولتن ما قبضه إحنا ما دبا وي تاوس أكنا نمر بود أبتين كبري أكن تاون دندي الحمد لله جنب بشان كنا دوبه أتي جيرامني دوفو ما جيراسيني هاركي درانا كنا بس الكريس درانا كنا بس باتي ميقات بيت باتي شان لا كنا هاركي ما كنا buat kesalahan mana كنا مني نيات dan durani نيات durana mana نياتيس الحمد لله ودرا كم تسير كافي جلب مانين كفر درا لفتي هيك جانا زافر هيك خلاص بقى أبو مكانك مني أكما مرفي درود دبي أكما أبش أمة أبش الله مكورا جاري بس نبازة الرفين تبوتو بوتو بيشان كنا فايدة ناته جيران بشان كنا بيشان كنا دو فايدة بدك أما ميلك يدران إنش أبو تري كم ما كنا تنجم بولا كنا تنجم سميلو هنا بولا سير درانا كرو ديري رتا الله ديرو ما كنا تا بولا كنا تينا كنا أبي مرة كتاي جاب سيد يا ما كنا جالي أكنا تاو ده أكنا تندري بيشان كنا كيس تاو أو جلاس جلت أسيك تندلين فجرة نماس Wal gaggaafatan malee wal baratanii wal. إمبارح نوتيس هل كان مروف تسنة تأنيو تماري فستي سماري بتقول كجنة قافنا براني فيديو اللي رابرابه والله أنا رنموني تكتب خندا وتوانجرو إسان اللي غرقار سكة قداني يادي جت صور إندي من فيديو رابرابه كسي قديش أبي سان أفديتين دي أسمع ليتي كنجة لا بتهانة شرشر جيرين دابر إن شاء الله مقبول سينني أقرتني جيرام قدا كنا ما تخسرنا أقرت جيل خانة ما إيجا إيجا داوتو تكينيا أبان كينيا كنا كجتشا جروتي سيلان نما كبادة نمني سيلان بري جراته guyyaa irraa namummaan dhufee bishaan hawwaa kana nanaqee nabaasee cina deebisu silaan harkadhe qaaxaan fayyee bakka kanaaf irraa mana kiyyatti galee jira dhugaa dubbachuuf abbaan keenya kun hedduu garaa nama nyaatu tokkoffaa namni isa gargaaru asitti hin jiru lammaffaa namni fuudhee bishaan kana gartee isa dhiqachiisee achitti isa deebisu hin jiru inni sadaffaa inni hamaan ammoo namni gartee asitti waan nyaatu ilmi namaa gaa yoo nyaanne
guyyatti yeroo sadii yoo nyaanne jiraachuun nu ulfaata. Haasaan kunoo. Waan nyaatu waan dhugu namni kan nuuf hin jiru. Obboleeyyan kiyya nama abbaa keenya kana viidiyoo kana rabbiin isiniif fidee isin agarsiise abbaa keenya kana akka gargaartan asumaan isinitti himan kunoo haala kana keessa jira abbaan keenya. Ani nage. Nage. Bishaaf yoolla. Fayyee warama. Kan hin dhaabbachuu danda'u. Akka nama fuudhu miila kana fayyaduu danda'u. Suuta bishaan keessa. Suuta bilbaasuu. Siin qaba. Inshallah duraan namaan na qaba as keessatti. Amma rabbi wajjin laallaki namu seenummaa. Lakki. Laal kun amma waa xiqqoo naafu xiyyaaf akkanatti hin deddeebi'u bishaan keessa. Bishaan kana keessa akkanatti. Amma kun olaal. Lakki hin qabin deekaan deddeemu jira. Akkana dhaabbachuu dandeenya. Yoo haala kana deddeemee irra fayyaan isaa. Amma kana deddeemu. Gabbuunee. Lakki hin ta'a. Amma alhamdulillah jechi qiyya. Duraan akkana taa'uu hin danda'u. Amma akkana dhaabbachuun hin danda'ee jira. Kaisaa fi hin gatta ammaan tana kunoo jechuudha. Amma namarraa rakkina namaati malee dhibdee xiyyaaf amma akkana jijjiirama kunoo bishaan kun qabaa. Teessoon kun osoo gasu teessoo xiqqaa si madaa'e. Bishaan jijjiiramni bishaanii kunoo akkana hangana qabaa jechuudha bishaan kun. Amma gizeen gattaa ulaalaa kunoo. Ayyee. Qaba. Isin maal amma isin gargaara? Ammoo maan an gargaartan amma laal gaafa duraan namaat diriirsadha. Miila keessa diriirfadhu. Namaat duraan as keessa na qabaa jechuudha. Amma inshaallah kun amma ifiifin akkana taa'ee if dhiqaa qaama kanaasi bishaan kun hedduu faayidaa qaba namni fayyaa dhabaan akka kiyya kana mana keessa ciisu jiru. Rabbi waa dhabdallee rabbi qabadhaatii kara bishaan kanaa koottaati if tajaajilaan jedhani. Namni hiree akka kiyyaa kanarra jirtan kara bishaan kanaa koottaa jaan dhaamsa kanaan isinii dhaama jechuudha. Egaa daawwattoota keenya abbaan keenya kun akka jechaa jirutti haakima hedduu deemee bakka hedduu dhaqee garuu bakka inni gartee jijjiirama itti argate fayyaa isaa xiqqoo itti argate bakka bishaan kana. Haakimatti amma 220 fixe. 220. Fixee haakimni sanii waa takka walaa shaajiin kana isan cufarra bishaan kanaa furmaata hangaan bishaan kana dhufee furmaata argadhe rabbi wajjin. Egaa bishaan kun gaa nama gartee kofee caccabee miilli miidhame akkasuma nama miilli qabbanti miila dhawute akkasuma nama gartee namni tokko umriin gisee deeme ifiifuu miilli isaa akka gartee laamshawee ta'a. Warri gartee nama guddaa akkasii qabdanis mana keessa bakka kana yoo fiddan maallaqa guddaallee baasiin baaftanii jiru dhugaa dubbachuuf bishaan kanarra qarshii xiqqoon kaasitti dhuftanii dhiqattanii kanaafuu gara bishaan kanaa koottaa asitti abbaa keessan ta'us obboleessa keessan ta'us as fiddanii yaalchisuu dandeessan. Amma wanni si gargaaru ni jira miila akkasii butan. Amma walii as keessatti kumaafin jijjiira. Fiifin dhiqadha. Taniin itti nama gargaarudha achumaan asitanii nana quudha malee. Amma obboleeyyan keenya kun isin jiranii yoo nuti deemnillee isaan amaanaa inni biraadhi. Atti kananee jira inshallah guyyaarraa hin dagatinati. Inshallah. Atilleen abbaalleen fitti usuun qabu beekta. Koottaana qabaadha. Yoo abbaan iyyate firri namaa dirmataa jira. Yoo abbaan callisee taa'ee namni bara yeroo ati miila diriirfattee akkasitti teessisan dhugaa dubbachuuf nutu eegas gaggaafanne beeyne malee akka nama miidhamaa taate namni mana gaasisa. Kanaafuu yoo ta'e iyyatti namni sii dirmata dubbadhu namni Oromoo beeke garaa walitti hin jabaatu yoo akkanaan haala kana keessaan jira koottaa na gargaaraa jetteeni wallaahi namni gartee humna isaatiif waan qabuunis si gargaara dubbadhu. Hanga danda'amen namni si gargaara. Daawwattoota keenya abbaan keenya kun rakkoon guddaan inni qabu hin dubbatu ofirraa hin dubbatu calliseetuma taa'u malee silaa dubbatee warrumaa asirra jiru dhiirri gaa guyyarraa namni meeqaas dhufa silaa fuudhaas nageessaa jedhani nama meeqaaf fuudhees fida. Maallaqaas naman gaafatu gargaarsa waan takka naman gaafatu nutu dirqiin fuunee itti kanneen malee namarraa isin fudhatu kana rakkoon isaa kanaatu isin miidhaa jira ammaa namni si gargaaru qabaa jee kan viidiyoo irraa waraabi'an akkasii kun abbaan keenya haala kana keessa jira warri gartee rabbiin qabeenya isin kennee waa isin bira kaa'e
abbaa keenya kan akka nu gargaartan feena uummati qotti hafa dhugaa dubbachuu gargaarsa xiqqaa harkannaan miilaan deemuun duraan miilaan deemuun danda'u miilaa akkanarraa jijjiiruu danda'u suutaan osoo bishaan kanan dhiqatu miila akkasitti deebi'ee fi akeeka amma dhaabbachuu illee danda'ee amma bishaan kana keessa kun dhaabbachuu danda'ee jira amma rabbi waa xiqqoo waan naaf amma tarkaanfachuu waan naaf inshaallah ni tarkaanfa nama dhaba malee tarkaanfachuu waan naaf alhamdulillah rabbil alamin amma namni fincaanii kan akkamiin fayyadamu jirtarre fincaanii suuf majalatti waa laasika fincaana achumaaniin bakka namni na jalaa fuudha takka achumaaniin hallayyaa xarafaan jiraame ficaan agitti ficaanteetuma fincaan aga fincaaneetuma ganama gizee ganamuu rafee lachii shorroqee qarreerra bakka reef taa'ee saniin taa'ee hallayyaa jira sagaraa kanoo sagarni kan taa'ee tinniikaadhaaf hallayyaa jira akkasumatti jiraachuu jira haala kana haala jabaa keessaan jira waan jabaatti rabbiin nama laaffisaa jechuudha waayuun obsa beesaa obsumaaniin kun akkana jiraadhe namni illee nama darbu rabbiin nama darbu wallahi haala kanaatti jiraachuu firri isaa hundi jibbee namni isaa hundi ilmaan isaa ilmaan ifii dhale jibbee nama ilma keetirra sitti aanu jira ilmoo isaatii fi jaartii isaa hundaatu asitti dhiisee akka as fidanii kun hojii ashan ittiin deebine bakka nama beetiin jira beete barama ruumaa keessaa Haasi qabanii mana sana asi geessanii? amma Bishaan. laala asitti keessaa baate mootii qo keessa turta la keessa turu ruumaa si abshirji si galchina Wanni mana sana asi geessanii? Achi. takkuma bar takkuma garaagarummaan qabu ruumaa jabaan kana amanaa sanirra taa'uun ijoon kanuma harka naan waan guddaadha wallahi naman dararuu tanaafiin bar naman dararu jee taa'u jira laala hin ta'u namni abbaa dararaan qabdu Namni hanga danda'u si gargaara waan si jiraa jira jecha dararaan namaan dararu hin jeen. daametti hangas jirru isin gargaara inshallah dubbatti dirqama yoo dirme Yoo namni si gaafate ati kana itti namatti hin himne namni akkamitti dhibdee teessii beeka. hanga ati dadhabdutti maasi yaynee isin fuuna Asuma yoo dadhabu baate haa ta'u osoo guyyaatti gisuma takka haa seene guyyaa seene amma kalee sin seenne deegidda sen awoo isaa fi useefa sila hanga jiru nuti abbaa nuti hanga mata akka gaarii ani siliitiin gargaara koy amma kana lala kare fu asin deema asin gara galaan Kuma reefu garagala. akare fu wayyaadha akare fu sabon yaaba akkanatti Ol qaba. Akkana jalaan ol qaba. Nee wallahi. lafata Asumaan ol ba'a. Gargar baane jiru. Kana gaciisu Ciisee. Mahaddaa kaayaaf. meetiraas Ni dadhabe. onni nama keessaa egaa kabajamtoota hordoftoota keenya abbaan keenya kun yaaliidhaaf bakka kana dhufe ati ji'a 5 ol as jira mee akkamitti akka dhukkubsate ergasii bakka kana ergaas dhufe hoo jijjiirama akkamii akka asitti jijjiirama akkamii akka argate isumarraa dhageenya turtiin keessan godhumaatti nu waliin haa ta'u mee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tole mee sagala keessa kolfees daawwattoota keenya wal baramee maqaan keenya Ahmad Adama saniin jedhama tole Ahmad keenya mee jalqaba akkamitti
miidhaan miilaa kun sirra gahuu danda'e haala kamiin mee gaggabaabsi daawwatu. Osman kana deemuuti guyyaa razaa fudhata akka jirru kanaanin kufe. Achi booda yaalii meeqaan godhe. Lafumarra kufte. Lafumarra ittiin jilbaan kufe. Manarraan kufne jechuudha. Osman deemuutiin kufe. Tole. Yaalii meeqaan godhe maallaqa meeqaas ni kufe. Macarrashaa. Haakima deemte. Haakimaas deemee haakimni uummata Habashaa geessa. Habashaan haalaaluu jee haakimni na deebise. Achi booda marfee 70 Habashaa illee ni diradde. Tole. Marfee 70. Mana keessallee amma kakkaatu. Achi booda asiin dhufe. Bikka bishaan hawwaa kana. Tole. أبشر أبشر أي أبشر أبشر ربي جل مي أكمل رئاستي جيرة من أتارك التجربة أكجار تيجي جيرة ولا سب جيرة مني إيجانا أمنا تيجي تكتب نهار جد دوان أمنا تيجي أزيج دوان ده أمنا تيجي منا فدقيا دوان فندقي فندقيو أكسر تبقى أما كابن في ابن دقيا شان كني جاندوه وصون شرقو كنا أما دابت شولة أما دابت شولة دندي أما دابت شولة دندي أتوارو كمان نافع تكام كمان نافع توم ميلو مانديم ميلانديم نافع شان كن رتي تي بريدار كده بشانو باخنا بشانو باخنا جيرم كده بشان كده فايدة سني تجاي على كنا تنجرونوي مي دابت شولة دندي أمان تنكرتي muka kan kabadde nakam akkana dhaabbachuu danda'an jira duraan akkana dhaabbachuu danda'u amma bootarkaa gumannaa abshir haala kanatti tole mee namni si gargaaraa jiru jira namni si cinaa dhaabbatu akkamii ilmaan kee jiran baatii fi guyyaa kudha shan na bira ta'anii na biraa kutan ijoolleen ta'e amma namni takka gargaarti qabu obboleetti ta'e abshir boor rabbi jira alimaa damte jaam obboasan bakka jaamu kana hedduu isaaniifi baatee hangana jiraachuu jira jechuudha. Amma tola ola naa ola jiru alimaa damtana hasan amma kana abbaan isaanii isaanii tola naa ola jira baatii shan eega shawalaarraa eegalee warrinis naquun qabu na jibbanii tu'amu akkanuma jiraachuu jira. Haaluma kanaatti jira rabbii namni rabbiif jecha tola naa oolu akkasitti haala kanaatiin jiraachuu amma asitti illee nama keenyaan gargaaru jiraachuu. Hayyaaf shamarrillee waan dandeenyu si gargaaru inshaAllah si bira dhaabbanne akkasii hangam jirtaati as? Hanga rabbiin na jiraachise hangaan tarkaanfadhee deemuu danda'u takkatti asuma jiradha jechuudha. Asuma teessa. Hayya hangam takka geesse eegas dhufu? Eegaan as amma shawala baatii ji'a amma eegaan as ji'a jaha jechuudha. ji'a jahaan jira. Ji'a jahaan kanarraa ilmaanis guyyaa 15 eegana dhiisanii deeman natti hin deebine. Bakka kayni gallaa isaan hingaa wuxxii takka arkuu jeetin taa'e jechuudha. Hangaan jijjiirama argee? Inshallah amma bishaan kanarra jijjiirama arge amma kunoo dhaabbachuulee danda'e tarkaa humannaa fi toora mudhii kana qulfiin takka jirtu rabbiin qulfii tanarraa eegu hangana malee fayyeetiin jira jecha alhamdulillah rabbi. Alhamdulillah. Egaa daawwattoota keenya akkuma abbaa keenya kanarraa dhageessanii abbaan keenya rakkoon gartee miidhaa miilaa irra fide kuni osuma deemaa jiru guyyaa keessaa isaa kudha takkatti kufee achirraa miidhaan guddaan miilarra gahe miilli isaa hanga deemuu dadhabuu gahe jechuudha. Achirraa gaa ka'ee haakima adda addaa deemee achitti bakka cimsanii milmee 70 ol waraananii illee ni jira. Milmee sanillee diratee jijjiirama takka itti nagarre achirraa haakimni gaa
doktoranni hedduun akka gara bishaan owwaa yaalamu itti isatti himanii achirraan as dhufe as hanga ji'a jahaati as jira asitti gaa kun jijjiirama guddaa arge duraan miilaanuu dhaabbatee namaatu na qabee bishaan keessa na kaa'e. Duraan miilaanuu ol ka'ee dhaabbachuu hin danda'u amma gaa jijjiirama guddaa bishaan kanatti argate hanga miilaan ka'ee dhaabbatu gahee jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya warroonni gartee viidiyoo kana daawwachaa jirtan abbaan keenya kuni ammaaf akkaawuntillee harkaan qabu akkaawuntuma kiyyaan asirratti isinii maxxansa 200 taatu qarshii takkallee maan taane waan gargaaruu dandeessan warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis waan dandeessaniin gargaara anilleen akkuma kana dura gartee amaanaa isinatti ergitan bakkaan isinii gahutti maallaqa kana gisee walitti guurree fi waan isin ergitan waan gartee namuu rabbiin isinii laaffisee if qabdaniif inatti ergitan maallaqa isa walitti qabeetiin akkuma har'aatti isatti dhufee viidiyoolee isinii waraabee amaanaa keessan isaan gahee viidiyoo lammadaallee isinii waraabaa jechuudha inshaallah. Akkasii abbaan keenya kun dhugaa dubbachuuf nama isa gargaaruu hin qabu warruma gartee as jiru abbaa bishaan kanarra jiru kan bishaan kana gartee as taa'ee asirra dalaguutu Hassan Ahmed Jaama isumaatu gargaaru jira. Asuma obboleettiin teenya takkaleen as jirti. Halima Adam isumaatu gargaaru jira ammaaf jechuudha. Namni isa gargaaraa jiru tokkollee hin jiru. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf abbaan keenya kun asitti kophaa isaa bakki kun akkuma argaa jirtan gaara keessa magaalaa irraa xiqqoo ni fagaatti. Gaara kana keessatti kophaa isaa asitti rakkachaa jira abbaan keenya kun dhugaa dubbachuuf. Barandaa kana bulaa jira. Mana keessa buluun gaa qarshii guddaa nama gaafata. Kiraadha manneen barandaa kanatti namni nyaata fiduuf hin jiru. Namni dhugaatii fiduuf hin jiru. Namni gartee yoo xiqqoo dhukkubsatallee waa ittiin bitadhu jee waan kana kennuuf hin jiru. Yaaliillee asitti gaa bishaanuma kana dhiqachaa jira malee yoo waan biraa waan takka isa barbaachise waan takka namni isaaf godhaa jiru hin jiru abbaa keenya kana hadaraa namni gartee rabbiin laaffisee fi rabbiin qabeenya isa bira kaa'ee abbaa keenya kana nuuf gargaaraa jennaa waan dandeessaniif hin tuffatina. Qarshii takka maan taane qarshii 5 taane 100 takka hanguma dandeessan hanga humna ta'isanii namuu nulleen waan hin danda'u inshaallah niin gargaaran viidiyoo kana giseen cufe isinillee waan dandeessan obboleeyyan abbaa keenya kana cinaa nuu dhaabbadha abbaa keenya kana nuu gargaaran jaa mee dhumarratti wanni jechuu barbaadu jira dhumarratti maal jechuudha? Dhumarratti wanni hin jiru akkuma teettee namni rabbiin laaffisee namni dhaabbachuu galataa wajjin gaarii hayyee inshaallah obboleeyyan keenya hedduutu viidiyoo kana arka akkasi gargaaranillee inshaallah abdii qaba waan obboleeyyan keenya biraan gahan amaanaa san qabadheetiin inshaallah kanin sideebuu taha atilleen abdiin kutinii jajjabaadhu waan rabbiin nama fide silaa numa fudhata numa qeebala si galee fatanuma addunyaati kunillee sitti hin dhagahamini inshaallah akkasi gargaaranillee abdiin qaba itulleen deebinee silaalla abshir umaa sitti hin dhagahamin nullee si cinaa jirra si deebine inshaallah. Namni kun nama gargaarsatti haajamu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama gargaarsatti haajamu akkuma harkaa jirtan kun olaal bikka kana keessaa agarsiisa fatesi. Akkuma harkaa jirtan obboleeyyan keenya afanni isaa kana ilma namaati gaa kun asirra ciisaa jira. Namni gartee waan nyaatu fiduuf hin jiru waan dhugu namni fiduuf hin jiru. Asumarraa namoonni tokko tokko yeroo qaama dhiqachuuf as dhufu waatti kanneen deeman guyyaa harkatanii nyaata guyyaa dhabe immoo agabuu bulaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti har'atti guyyaa 3 as jirra asumatti kun itti dhufne asumatti harkaa jirraa jechuun haala inni keessa jiru. Namni abbaa qabdan namni abbaa keessan jaalattan namni abbaa qabu silaa abbaan nama hunda abbaa isaati. Kanaafuu abbaa keenya kana hadaraa nuuf gargaaraan isin jaa anillee waan hin qabu waan rabbiin garteen akka narra hangaan danda'u niin gargaara. Kunis dhalaan bichaa miti namni rabbiif jecha xiqqoo qabaattanuu guddoo qabaattanuu labira dhaabbadha. Akkas obboleeyyan kiyya kan biyya alaa jirtan kan biyya keessa jirtan waan dandeessaniin gargaaraa isiniin jenna abbaa keenya kana kunoo haala kanaan miilli isaa laamshawee miidhamee haala kanaan jira jechuudha. Amma waan xiqqoo qofaatu hafe yoo gargaartan gargaarsa rabbiitiin yoo cinaa dhaabbattan abbaa keenya kana
wallaahi gargaarsa rabbiitiin lafaa ka'ee deemuudhaaf waan xiqqaa qofaatu hafeef gargaaraa waan qabdanii inshaallah innilleen boruu yoo cinaa dhaabbatanii rabbiin gargaare akka duru fayyaa isaatti dursanitti rabbiin akka deebisu abdii guddaan qaba akkasii dhaamsa gamadumaa yoo qabaatte dabarfadhu Uma galatoomaa isiniif dhuftanii akkanatti asitti nurraa bishaan kana nurraa martaniif galatoomaa galata guddaa la'aan jaa akkasiin nagaan naa jiraadha. Nagaan khayrii warra wal deebi'u rabbi nu haa godhu. Arillee fayyaadhaan gammachuun warra wal deebi'u rabbi nu haa godhu. Akkasii obboleeyyan keenya abbaa keenya kana amaanaa gaanti isin kenninee jirra. Inshaallah isinis waan rabbiin isin laaffisarra akka gargaartan abdii guddaan qaba. Waan namta bishaan finnu ችግር የለም አይ እንደዚህ ይሻላል። ወደ ይጸዳል። እሺ وصل على سجرة وقت من ليش miila kana sirraa gaddi. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo akkuma argaa jirtan kanatti abbaa keenya fuunee bakka gartee bishaan owwaa geessinee dhiisifnee kun bakka deebisnee jirra. Kun obboleeyyan keenya kanuma agartan kana isaan kanaatu nu waliin gargaare achi geesse. Rakkoon guddaan abbaan keenya qabu kun hin dubbatu na gargaaraa hin jiru. Ifitti useet masxiisa akkuma Oromoon juugaa yoo abbaan gartee iyyate firri namaa dirmataa akkuma jaametti yoo inni silaafirraa dubbatee na gargaaraa ani kun nama akkanaati miilaan deemuu hin danda'u bika bishaan owwaa kana nageessaa hojii ni beektan gaa Oromoon garaa laafa namni hundi namni as jiru Oromoon tahini jechuun namni gartee nama miilli dhukkubu haala kanaan jiru lafatti dhiisuu hin jiru ilma namaa ta'e hundinuu ni gargaara akkasii nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Inni kun yeroo dheeraaf as jira akkuma beekamu gara almost gara ji'a jahaati ka haala kanaan as jiru mee abbaan keenya kunis duraa wal beeynaa ja'a osoo gartee inni hin dhukkubsatini dira dhawaatti wal beeynaa nama gartee fayyaa qabu ture nama gaarii ture nama gartee carraaqqatu ture kun yeroon asitti arku akka malee rifadhee niin booyee ja'a yeroon isaa asitti arku maal taatee jennaan kufeetiin caccabee jee yeroo naa himu akka malee gaddi jaamee isarraa is yaada tokko fuuna. Akkasii inni isgaa bishaan moowwaa kana bitatee as dhufe mee maal jedhu? Dhugaadha. Eegannoo fe'anii torban tokko guutee asii. Kuni nuyi dur Dirreedawaa wajjiniin turreeyyu. Isa waliin? Wal beekna. Akkam ooltee nagaa jettee wal wajjumaan taphannaa ginii bakka inni dalagu hin beeku. Amma dheengadda eegannoo fe torban irraan nu fe'an. Bishaan kan hoggin nufu. Bishaan makana dhiqachuuf dhufte? Achiin manni kiyya gara san. Inni lakka isa wal isaa malee animmoo irraa fadheen jira. Hamma suuta jedhee robbaa dhufu haayi. Gurbaa bee sin beekaa been anu sin beeka maal taatee dhuftennaan akkana cabeen jira. Maal taatee cabeenna kufee haayi. Mana hakimaa seente seeneen jira ginii isaan gara harka dawaanuudha qorichaa munu kan jedhan kana bakka san deeminaan jedhanii. Amma immoo bishaan kana jecha naaf dhufee
أما أنتم سبرة جرا جنان نمونا برنجر ربي مرينا عندك ها كده كاس هاي يدور لين قبل كابا إتلا جراني بروبلا مكان سبرة تاني ديواني أسمع كيستا ما نيات وانا مراكن عندك هاي فد بكا هاي دو أوين جدي بكا ده ريبنا كانوا كده ni amma surat uduroni fe bakkata kondem anile guru jolen dia kalmat nadir bit ijole gruba kana nambe ka wan argatambe antarra kutati kenna ngide anwarra kutati kenna amande mutti amma mo ege simbira uttani kan argitani ummanni Itoophiyaadha wal jaalata ummanni Itoophiyaadha Amara Oromo Gurage Somaliin jedhani tokko manu niiraan takka guddaadha qarshiin tokkos guddaadha biyya keenya qarshii tokkoon kaanetti amma bakka meeqatti guddanne amma inqaa ilmoo namaa dhisiti ummanni dhumti waan arge tokkotti darbatan oggaa rabbi jedhe nama wajjin xiqqo deemee wal bakkuma waardiyaa sida oggaa argatte si waan ta'u in fayya jennee tasfaa qabna gaabeer yimaaroo አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ የዋህ ነው፣ ደግ ነው። ለዚህ እየተረባረብን እንደ አቅማችን ያህል ከሞት ከእራብ ከአጉል ነገሮች ለማዳን እጃችን መዘርጋት አለብን። ግዴታ ሳይሆን በሰብአዊነት ማድረግ ነው። ወገን ለወገን መድኃኒት ነው። ወገን ለወገን ደራሽ ነው። ስለዚህ አንቸካከን። እናንተም ደግሞ እግዚአብሔር የዓለም ብድር ይግባቸው። እናንተም ጀግና ውለዱ። እናንተም ሁላችሁ እንደዛ ነገር አሳይ። አመሰግናለሁ። ገለቶም ያትልኝ ኦብሌሰ ከኛ ከና ዋለር ከተራ ከነቴፊ asitti tajaajilu keetiin guddaa galatoomii siifi isallee rabbiin danda'aadha. Ammatti sirraa fuudhu dhukkuba kana rabbiin fayyaadha mana keessatti isin agarra. Fayyaa guutuudhaan isin lamaanuu mana keessatti isin agarra. Gaariidha nulleen viidiyoo kana wanni waraabaa jirruuf namoonni tokko tokko akka gartee biyya alaa fi biyya keessa jiru akka gargaarsa yoo xiqqaate uummata xiqqoon akka isa bira dhaabbatan. Gargaarsa isaan waan gartee uummata irraa walitti guurree inshaallah dhufnee waas jiraate asitti itti finna. yoo dargaggalee achitti geessinaaf akkasii daawwattoota keenya isinis waan qabdaniin akkuma argaa jirtan haala ulfaataa haala jabaa keessa jira abbaan keenya kun namni abbaa qabdan abbaa keessan jaalatan abbaa keenya kana bireen dabrinaa waan dandeessan qarshiin takka maallaqa xiqqaa jettanii hin tuffatinaa qarshii takka illee taatu gargaaraan isiniin ji'a kanuma gaa nulleen gargaarsa amaanaa nutti ergitan naafi kulaniin deebinee keessatti finnu ta'a amaanaa keessan bakkaan isiniif geenya akkuma kana dura maallaqa kana dura natti ergaa turtan namoota gartee biraan gahee jettanii natti ergitaniin gahaa turetti kanallee biraan geenya akka gargaartan akka cinaa dhaabbattan asumaaniin isinii dabarsa nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.